بده يضل ماسك الشريطة يا رب. Ashamaa harka foonii akkam jirtanii nagaadha nageenyi badhaadha baga jiraattan hundumtiyyuu akkuma viidiyoo kaayeen ture akkuma viidiyoo kana argitanitti mucayyoon Beerut keessatti ofuuti ta'ee ani hin beeku garuu kaleessa guruppii wayii qabna beektanii guruppii san keessatti mucaa beekaa Tuubka jedhamu inni gadhiisee ture mucayyoon kun akkana jedhee jechuudha. Yeroo sanatti waan sobaan jechuun yeroo baay'ee waan darbifaatu gadi baha waan ta'eef kan ture minaamina jedheetiniin wanna jedhe garuu amma akka haaraa ta'ee kinoo viidiyoo nama kaayee kanallee amma YouTube Facebook irratti argee minaamina argee ana hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi hedduu garaa nama nyaata namni tokko biyya isaati bahee waan akkanaa kana ofirratti geessuun waan maal jedhee akka ibsuun beeku ani garuu maal jechuu barbaada beektanii please obsa godhadhaa namni hundi keenya yoo barnuti tolee miti kan jiraan biyya namaa jechuudha maanni wanni hamma kana nafsi ofii lubbuu ofirraan balaa ga'uudhaaf nu taasisu hoo jiraate qaxiranii biyya ofiitti galuudha malee lubbuu ofii balleessu ati hoo duute maatii ati duutee bareen boqotta ofirraati duutee kan du'eera garuu maatiin kan keessiif yeroo hunda gubatti harmiin tanteeskii boostiin tala kan koo dhabe jettee jechuudha kanaaf ofiifis maatii keessaniifis yaada yeroo jiraattan jechuudha ati qofaaf hin jiraattu maatii keetiifis jiraachaa jirta waan ta'eef jechuudha innaa wanti si cinqee bakka insiif hin taane taanaan biyya arabaa gali biyya keetitti malee maaliif namni ofii isaatii ofirratti balaa akkanaa kana geessisaa dhaana yeroo tokkos miti lamas miti yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun kan ta'aa jiru keessattuyyuu ijoollee Beeruuti kan na laalan ijoollee Beeruutidha baay'inaan kan na hordofan Facebook chaanaalii koo nan beeka Please ijoollee Beerut maal taatanii obsa godhadhaa yeroo baay'ee namootuma biyyuma Beerut keessatti wantoonni akkanaa of fuudhanii fooqirraa of darbanii maali waan kana kan dhageenyu biyya Beerut keessatti baay'inaan jechuudha maal akka ta'uuf kun ta'a lubbuu keessanirraa maaliif balaa akka hamma kana obsa dhabdanii siif hin taane jireenya biyya namaa manni ati hojjetu siif hin taane firii miti taanaas siif hin taane taanaan biyya keetitti galii malee hamma lubbuu ofiitiin baasu obsa haa godhannu yaa biyyi namaa baay'ee obsa nama dhabsiisa baay'ee waa baay'ee nama yaachisaa seexanni fiddee waa baay'ee godhi siin jetti jechuudha yoo damoo qarshii keessi kafaluu didan yoo madaamin si aarsite yoo waa baay'ee jira ganuu lubbuu ofirraan balaa gahurra dhiisanii biyya namaa biyya ofiitti galuu wayya amma garuu ani kan hin jechaa intala kana namatu akkas godhee ofii ofuute hin beekamu garuu baay'inaan yeroo baay'ee Beerut keessatti ofumaa of balaa ofirraan gahan shamarran jechuudha fuuqirraa of darbanii wantoonni kun yeroo baay'ee hin jira innaa please of eeggadhaa maaloo obsa godhadhaa kan biyya namaa dhufneef hojjechuuf malee of balaa ofirraan gahuuf miti siif ta'a taanaan bakki hojii kan kee nama gaariidha siif ta'e natsaadha taanaan hojjedhu siif hin ta'u taananii dhugaa waaqayyo biyya keessan galaa malee balaa ofirraan geessanii wanna jettanii baqaachuun wanta akkanaa kun lubbuu ati yoo duutee jirta garuu kan siif gubatu nama fakkeenyaaf intala kana Oromoo taatee Musliima taatee Amaara taatee waan isheen beeku garuu nama waan taateef qoba akka kiyyaa akkuma kiyyaa hojjettu waan taateef akkuma kiyyaa waan taateef biyya namaa nan hojjedha jettee dhuftee akkana waan irra ga'e qofaaf na dhukkubsee baay'ee booheen jira ani jechuudha kan hin beekne iyyuu nama waan taateef qoba jechuudha maatiin kan kee maal ta'u maatiin nama intala sanaa maal ta'u harmeen ishii maal taati yeroo hunda bara ishee hundayyuu gubachaa jiraatte jechuudha ilmoo kee dhabe jettee jechuudha innaa ati kan jiraattu of qofaaf osoo hin taane maatii keef illee waan ta'eef kanaaf iyyuu maatii keetiif iyyuu jedhiitu balaa akkana kana ofirraan ga'uus yaadina wantoota akkanaa kana inuu yaadina sammuu keessan keessatti jechuudha madaamin keessi taatee hojiin kee damooza keessiif kennanii natsaadha taanaan hojjedhu siif hin ta'u taanaan biyya kee galuudha malee balaa akkana kana ofirraan ga'uun maaliidha please ijoollee Beerut maal taate yeroo baay'ee ijoollee Beerut wanta akkanaa kun kan hin dhaga'anii dhugaa waaqayyo iddoo na gaddisiiste yaa rabbi anjisuun namni akkamitti lubbuu ofirratti balaan ga'a jechuudha ofuma isaati innaa machee namni madaamiin Beerut illee warroonni babbadaan ni jiranii kan akkana godhanii kan kaddaamaa ajjeesanii maal hin jiran garuu
yeroo baay'ee baay'inaan garuu kaddaamumatu ofirraan balaaga. Kanaaf please obsa godhadhaa. Waaqayyoon obsa isiniif haa kennu ijoollee shamarranii hunduma keessaniyyuu rabbiin isin haa jajjabeessu. Rabbiin warra bira hojjettanis nama gaarii isiniif godhe akka jajjabaattanii obsa godhattanii hojjetattanii biyya keessanitti galtan isin haa taasisu. Warra mana namaa jirtan hundumta keessaniyyuu waaqayyoon nu wajjin haa ta'u malee waan biraa waan jedhu hin qabu. Seexana akkas nama yaachisistee lubbuu ofirraan balaa nama geessisu kanallee waaqayyo namarraa haa qabu siniin jedhaa. Dhugaa hedduudhaatti dhagamee hedduun gaddee hedduu tokko jechuun kaleessa yeroon argu waan ture laataa naamna jedheen ture amma yeroo Facebook irratti argu dhugaa waaqayyo hojjechaa jira. Utuma qulqulleessaa jiru tasakkisi keessa bilbila fuudhee Facebook yoon bar viidiyoo argi. Na viidiyoo kana haaraadha maal jedhee gaafadhee maal jennaan haaraadha eenaan jedhanii chuma namni naaf ergeeyyuu. Na baay'ee tokko bakka hojii garatti hojjedhu wallaalee dhugaa siniin jedha hojii akkana wanneen hojjechaa jiru achitti walgahee taa'an gammaa jechuudha. Qulqulleessaa kan hin jiru dhiiseetu maniin wayyoo hin jedhe bakka jechuun bakka maaliif akka beeku ani hedduu natti dhagahame onnee kootu caabee dhugaa siniin jedhaati. Na please nutiyyuu namni hin beekne namni intala san hin beekne hamma kana gaddinami. Kanuma akka keenyaa biyyaa baatee hojii dhabbaate waan ta'eef jechuu nama waan taateef okay nuti kan akkatti namni hin beekne kun nama hin beekneef gaddini kuni maatiin akkam ta'a? Maatiin harmeen ishee akkam taati? Baay'ee ulfaata. Dhugaa waaqayyo baay'ee ulfaata. Okay balaa makiinatiin duunni jira waaqayyoon akkasitti duunni jira garuu namni lubbuu ofiirraatiin balaa ga'u kuni maaf hamma kana wanta ofirraan nama balaa nama geessisu yoo jiraate nuuf hin taane taanaan biyya keenya hiyyummaadhaan biyya keenya jiraachuu wayyu hiyyoomnee biyya keenya jiraachuu wayyu osoo nyaatiin garaa duwwaa beekuu jiraachuu naaf wayyu maafan lubbuu wanna jedhee biyya dhugaa waaqayyo waan haasawuu na jalaa badee jiraan please rabbiif jedhaati balaa ofirraan ga'uu maal waan akkanaa kana dhiisaa. Waaqayyoon isin haa gargaaru ammas waaqayyo isinii kadhadhaa hunduma keenyayyuu mana namaa jiraanna hundumni keenyayyuu hojjechuudha hundumni keenyayyuu nutti iyyanii maal jedhaniituma jiraanna namni kamiyyuu jechuudha garuu obsaan jijjiiramuu waan barbaannuuf boru nama jireenya hiikaa qabu jiraannee maatii keenyas jiraachisnee ofiifis of jiraachisna jennee obsinee jiraanna malee namni kamiyyuu mana gaarii jiraatee itti tolee akka barbaadetti kan jiraatu hin jiru. Kanaaf obsa isiniif haa kennu obsaa. Waaqayyo waan akkanarraa isin haa eegu isin jiraarra deebi'ee baay'ee na gaddisiise wanni intala kanaa dhugaa waaqayyo baay'ee jechuudha hamma isinitti maa yeroo jirutti jechuudha. Yeroo suuraa bichaa argu homaa qalalan godhe beektani yeroo viidiyoo akkatti yeroo irraa hiikan akkana maal argu dhugaa waaqayyo warroonni dhaabbatanii viidiyoo waraabasuun garuma akkamii qabaniin dhugaa rabbi jechuudha. Garaa akkamii qaban jechuudha viidiyoo iyyuu ilaalee xumuruu hin dadhabi. Waan hundaafiyyuu waaqayyo nu haa eegu balaa akkanarraa waaqayyo nama haa baraaru biyya namaa keessatti lubbuu ofii baasuu maal jechuu waaqayyoodhaa nu haa baraaru dhugaa waaqayyo hedduu tokkoon gadde please of eeggadhaa waan akkanarraa of eeggadhaa siif taataanaan hojjedhu siif hin ta'u taanaan biyya keessanitti galaa lubbuu keessan irratti balaa hin geessisina ijoollee beelutti. Yeroo baay'ee wanni balaa ofirraan geessaniif yoo qarshii kennuu fi didan yoo maal jedhan qarshii siif laachuu diditaan maaltu si hojjisiisa jammar baqa biyya keessatti galii. Innaan maaltu balaa lubbuu keetirraan ga'u biyya keessatti hojjettee jijjiiramuutu jira. Innaa kana siniin jedhaatii nagaraaf tura. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u jajjabaadhaa ijoollee mana namaa jirtan hunduma keessanii.